Hello. Irkoodha miti kun. Eeyyan irkoodha. Baay'ee si jaallannaa baay'ee si kabajnaa onnee keenya keessa jirtaati tole. Anis baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja eessarraati? Wallaggaadha ka. Wallaggaa. Naannoo kam? Dambi Dolloo. Dambi Dolloo D-Square. Biyya keenya baay'ee jaallatte fakkaata. Baay'ee natti tola baay'ee isin jaalladha. Kanaaf affeerra ajaa'ibaa ta'e si qopheessine jirra achirratti akka argamtu barbaanne. Anatu bu'a biyya san anatu bu'a. Na affeeruun isin hin barbaachisu. Eeyyee ka ani immoo kophaatti ukkaamsa ajaa'ibaan si affeeruu barbaada. Ukkaamsaan keessan baay'ee natti tola nyaadhee ukkaamamee beeka. Eeyyee ka anis kanaaf ukkaamsa ajaa'ibaa si affeeree fataa si gochuu barbaada. Garuu tuuteenye yaasmine baay'ee natti tola anaan. Bilbilaan haasa'uun nurraan eegamu. Nan dhufaa teenyee yeroo bal'aa fudhannee haasa'u. Garuu ati biyya keenya dhuftee beektaa? Nan beeka dhufeen beeka gara san. Yeroon mooraa yuunivarsiitii turuun dhufee beeka. Tole galatoomi guddaa isaa baay'ee si jaallannaa baay'ee si kabajnaa. Ulfaadhaa isinan jaalladhanis. Biyya ulfaadhaa. Achumaan immoo eessa daawwachuu barbaaddaa? Achumaan immoo aggaaroo na daawwachiisa. Rakkoon qabu sin daawwachiisan biyyatti barbaadetti si geesse fataa si godhaan. Aggaaroo. Hello. Irkoo dhuguma baalchaa saafoo ween sitti madhe sodaadhe. Maa inni laata wanti kun? Si'iiftiyyaa wal taraarsu laata jedhe yaade. Dhugaadhaa jettu. Dhugaa. Gammachuudhaan akka kufu barbaaddu. Amma baay'ee gammaddeetta kaa. Maaliif boossa mootii waa tokko shakkin amman qabee fidee harka kee keessa gashaa. Ani akkasii qooftuu keessan hin beeku. Waa tokko hiiqoosaan jiru sumaaf xiyyaa irra wal taraarsuun qaba. Utuu ati hin beekedhaan dubbii lafa jalaan fixeera. Isin mitiidhaa lafa jala deemtu. Irkoo dhugaa dubbachuuf akkati baay'ee gammadde beekaa akka baay'ee keessa kee boqote beekaa garuu maal godhu? An sobee. Ifa manaa godhi malee ani akka tamma kana gaddatu hin beekun ture. Tasgabbaa'ee beekaa wanti godhan hin jiru. Ani immoo fuuchufanii. Isin garuu 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 hangammaatti waan fuudhuun arganne. Maalati durba baay'eetu jira si birooti rakkina durbaan qabu. Gamta ati qo'ee miin fuutuu hangammaatti maatee isaa qophaa kee. Gamta ati akka hirkoo gowwaan ta'e ni fuudhi. An gowwaa miti. An sanyii dhuguma baalcha saafoo hirkoote. Koppilinji godha galatooma. Hey! Namni hin jiru? Kota! Wayyee obboleessa dhiifama maal ajajamu? Anis laakkeessa egaa waan miti een buddeenni boqqoloon hin jiru. Lakkee obboleessa buddeenni boqqoloon hin jiru iddoo kana. Tole akaayiin boqqoloon hin jiru ishee akaayiin boqqoloon nyaadhee gala arga buddeenni dhibee. Obboleessa kuni kaaffee mana nyaataa osoo hin taane hoteela guddaadha. Kanaaf iyyuu as keessatti wantoonni gadi bubu'oon akkasiin argamani tole. Tole erga akkas ta'e mooyi ittoo tongoraa baay'ee jaalladha. Ittoo tongoraatii fi buddeen xaafii naa fida. Obboleessa sisteemaan jiraamu hoteelli kun hoteela guddaadha kaaffee miti hoteela guddaadha mana nyaataa miti hoteela gurguddaadha namoota gurguddaa fayyadamas keessaa kanaaf iyyuu nyaata gurguddaa ajajadhu tole malee wanti dhugamu maaltu jira wanti ho'aan saammoo wantoonni ho'aan aannan jira shaayiin jira akkasumallee wantoota baay'ee jira waan ta'eef waan fedha keetii ajajachuu dandeessa tole bunni hin jiru obboleessa iddoo kana tole erga hin jiru ta'e immoo barakaa masaatti mi deebisaa gaa barakaa wagganamatti mi deebisaa isuma eeggannee dhumnee galla barakaa hoteela gurguddaa keessaa barakaa maal argata galeetii mana calali malee. Meerii didha yeroo baay'ee namoonni siin ati abbaa manaa hin qabdu ati hin heerumne siin jedhu ati kanaaf warra akkasitti maal jechuu barbaadda? Abbaa warraa qaba abbaa warraa warqee abbaa warraan baay'ee jaalladhuun qaba. Abbaa manaa warqee qabdaa kaa? Warqee qaba. Mee ati nama akkamiiti? Anamma nama keessi koo hojjetamedha. Sigalee keessi kee hamma geessu nama beektu. Jechuun kee naan galle? Lafa dhaqxu naman beekuudhaan. Bakka hin jiru naman sirriitti adda baafadhe bakka hin dhaqu immoo naman beekuudha. Kanaaf iyyuu dubartiin akkasii? Dubartii akkasii egaa easily waa ittiin dubbatattu hin sodaatamtas. Mee ati jaalala akkamittiin ibsitaa? Kan nama bitu, kan nama sochoosu, kan nama walaboomsu, kan nama dararu, kan nama hiiku jaalala. Waaw ajaa'iba dhugaa daandii akkamiirra nama oofaa? Daandii mataasaarra
nama oofa. Qalbii namaa hidhatee geggeessa. Hariiroo waaqaa fi namaati. Amanamummaa, qulqullummaa, dhugaa fi kabaja faana nama geggeessa. Jaalalan dhabina. Tole, meeqa ta'e bultoonni gaafa xaafii galfatan maal jechaa galfatu? Xaafii isa dhuka 3, gurguraansaa nama 3, boqqolloo isa shumburaa 2-5 gurgura jecha jawaachaa wal jajjabeessaa oomisha isaanii sassaabbatu. Ajaa'iba dhugaa. Qophii keenya kana irratti argamu keetiif baay'ee galatoomi siin jedha. Thank you. Ulfaadho. Qophii linkii godhaa isin immoo waan nu daawwattaniif galatooma. Maal abbalata dura nagaa hin dursu akkamisin? Fayyaa ooltanii? Nagaa. Hojiin keessa maalodha abbalata? Ani qoraa balatu balwaa tokko beeku. Garuu naan beektanii abbalata? Abbaa hojii burraa burree. Abbalata fuuchuuf hin jedhamu. Intala guutaa fayyisaam. Eeyyesee fuuchuuf jedhamu. Isin ijoollee ammaarrabe aanatu caalaa filannoo beeka. Maali maaltaatiin bareeddooti ilaalaa mee mucattii? Kana taanaanimu naan buta malee ni. Isin mabbuta? Anumti kun maaltaatanii abbalata ana fuudhaa mikkoo ishee isin ikkoo jaalallan beektanii? Beekaa dur jaalala na yaadadha yeroo sana manuma keessatti ishii tokko wajjiniin qabeena kuffise ani. Yaa gowwaa si duubaani bowwaa. Mee abbalata sadii isaatii? Uummanni kun tasuma fooloo nagachuu dide tasa. Itti maniin nagahu maaliin jedhu. Uummatichi tasuma nagahuutti naa himaa meemmasin. Gaddaatitti deebi'ee tanuma. Kana biraan immoo abbalata namoonni tokko munaa arrabsu. Maali ishii wanti erbee wayiidha. Baay'ee naariin dhugaa baay'ee naariin. Baay'ee waan nama aarsu malee. Abbalata akkanuma biraan immoo fooloo ersee mangee agartaniittu ilaalaa. Oromo please repost copy link follow gochuun na bira dhaabbadhaa irraa keessan galatooma. Baga. Hello. Burraaqa. Ati dhangada gaafadhu weessi gaafadhe maaliif na sabdee waa tokko hin fuuneen daaqoo tokko hin nanneenaan jenneeti. Eeyya sirriidhumaan hin fuunee maaliif na gaafattee garuu irra deebite moo waan saarko jira. Kunoo uummata akka jirutti waa'ee kiyaasaa deema gaa burraaqaan hin daaqoo hate jedhanii. Ayi nama keenya lakkii akkas miti. Akkam beektaa ani gaafa sana dafee manatti hin galle beektaa sa'aatii 12 fi walakkaa keessa manatti galee sana booddee utuu hin galaa jiru hindaaqootiin karaarra dhaabatti beektaa. Karaarra dhaabatti aduun itti dheeraa baatirii afur qabdu ijoollee hin qabdu abbaa manaa hin qabdu qorrite dhaabatti sana booddee ani immoo hindaaqoon kun maaliif qorrite dhaabatti abbaa manaas hin qabdu ijoollees hin qabdu jedhee garaan koo baay'ee nagaddee fi baatirii illee afur qabdu waan itti hin gaddu. Sana booddee garaan koo baay'ee nagaddee fi hindaaqoon kun qorruun qabdu jedhee fuudhee kootii koo jala kaa'adhee sana booddee namoonni na arganii ati hattuudha jedhanii na qabanii fidanii as na galchan malee ani nanni dhugaa. Akkaseedha dubbiin eeyyee. Ati garuu silaatu uummati sin argutee hindaaqotti maal gochuuf turte? Silaa guyyaa 2-3 tokko booddee qaladhee wanyaadha ka. Maal abbeenitti musira ture miti silaa an tooftaa hannaa baay'een beeka silaa wajjinanna turre. Maal jechuu barbaadde gurbaa? Maal jechuu barbaadde ani poolisiidha? Lakkii homaayyuu hin jenne. Kottan moduun baay'isanii jechuun gali. A few moments later. Baga. Hello. God have mercy upon us. No. No. God have mercy upon us. Obboleettii ko makiinaa ana isa waggaa 20 miti abbeen kee waggaa 60 hin bitanne.